سربخية بالدجالة خما أكنا ما استوديو تدخانا خيس نقرتن كايرو في تكنا من أكنا تندون كيبوردي ورّوتني كيبورديستي سدورة جروفي وندماو أبيتشو أمي في سقفات ده بكتنا تيني سافوده بتجلل نشيدي يستانا نبوتي بتجلل نشيدي يستانا نبوتي جللتي وجي ربيتي مدجنو لو نموتي جلل وادو لا لو بيته استمر يا بوجرا إجا خيزة في اللالو بدبد جامي بقى أني ذكر بطورك أنيس بقى يسلالو بقى تنا بيخاتين بقى جزيني ورتجي رامفتيس أفاني نيجي تقوتا إني فدو كابت بالكيس موالين تقوله فوالين تقوله سربخية بالدجالة خما أكنا ما استوديو تدخانا خيس نقرتن كايرو في تكنا من أكنا تندون كيبوردي ورّوتني كيبورديستي سدورة جروفي وندماو أبيتشو أمي في سقفات ده بكتنا تيني سافوده وقالوا بتشوف تاناني يرو ترينينج يوجنين قونو سديم والتجي سديم والتجي لما أنا كنا وجنو جنيرة كنا هجت وقافن جدي سربتو كوغافن اتكن اني بروم تماسا بالچيسه دفه بالچيسه دفه بقى غيما غيادان تتافتا دفه اسمت فرغيتي اكا وان كنا جالت مجال سراي سافونو اوديسي أكمل سيد جال لواي موسيقى خنا ورا خينياتو تكشواي موسيقى خنا تي بكمتي كبا فكينيا فكا فاميلي نرالة الرجودان ساني والستوتا. أوكي كودارتي خيسا كمان. أكا كمر يوسفا كابدي كوبي فاما كمر يوسف اسمه هي أبدي كوبي لك كسي فاميلي تكا. مثلا خيسا يندفع غافة جولم ما خيا يجورا وانتنين غورا ترى جول لك غافة سن يعني أوما ما وان خيسا جورا يجور. أسا خنا تولشيتين بكيسة كانت مخاطر عبي سماو بوتا نرغولة. فرما تال جيرو ترى. جيتارا. كجيتارا غولة. سبب سنيف ورّا خينيت كشوم مايس جم براتينس أولا مايدا ورّا واي موسيقى خنا جالنة خلاص أبا خيان سودادا جما منا خينيا جما دوبارة كيتي واتسن تول فدي ترى cuma ديسا إفت جما نمباسو وسمعنا تشداوتين أي سمع كماري نما نقول لسولة إنجرو بيتا كرمتي بس يعني وان موسيقى خنا نطلو ترى سامبودا ورّا خينيا ناركني توان خنا ديسو قبدا برنوتا خيتي في جما أمانتي خيتي درك أما ديمو قبدا نانجاني تتينا أوهني أمانتيس جما نانيس جل ديما
barnootaas jechuudha ilaa kutaa 12 baradhee. San booda gaa dilas akkasitti waa'ee aartii gaafa sadiin ijoollummaan na jira. Waliin fudhanneen. Yaa ijoolleedha. Garuu gaana keessa jirti kadhiinsaa. San booda biyya kanaan dhufe giseen biyya kana dhufe Abdi Koomee afaa artistoota. Isaan orgaanaa jira waa hunda jira waa'ee muuziqaa kana ta'a. Hedduu aruuzniinis gisee jiru isteejiin gisee jiru hedduu waan kana oofan. Gisee san jechuudhaanis waan inni warra biyyaa hiyyaa ta'eef wal beeyna obbolee hiyyaa hojjisaayudha. Ramadaan yaakiinii fa'aa ammaas warra biyyaa. Kiniini jechuudha. Isaan hojjetaa eegala. Gisee isaan muuziqaadhaan natti dasna jaa. Hanga isaan muuziqaa illee kan laaleetumaan orgaana kana ol fageedha. Anis yoomaan akka isaanitti dha'aa jira. Gisee isaan hanga barcaa dhiyeessan kanallee jechuudha. Dhufeetiin hanga isaan barca nyaata hanga isaan tattaanitti annumaan lallaaqa waan kana. Yaani namni akka nuus hin jiru fa'aa gisee isaan nyaata fixanii waa hunda gisee gattaan ammoo dura siqeetiin yoo namni guddaan dhufee aboo keenya dura jaanda amma ispeshal shabaabummaan natti jira. Kai giseen anja yeroo san umriin tiyya 17. Kai giseen anja hin hawa. Asiin ta'a gootaa kana anaa qabatee hin jaan. Kan itti kana bar jimaa qabadhee dura haye. Maaliif jimaa qabaullee kan hin feene yaani jimaa qabadheetumaan caljeeta. Waanuma kana jee isaanin maxxanee kamittiin bara. Abbaan fedhe keenan jee hin hawan. San booda maali mucaan jaanii inooni beekaa istiree kiyya guututti hanga nama gurguddaa hunda hojjeruuf shaagodhuun bahu. Ana badhaate hamiluma. Hamiluma kanaa jechuudha. Hamilee ammas dargaggummaatti jira. Shabaabummaan jira yeroo sanii. San booda waan kana dirqamaanis barachuun qaba. Barcaan feete yoo jiraatti ni dhaqa. Yaani bakka orgaanni jiru. Konsertiin fadhee yoo jiraate inumaan dhaqa. Konsertii ammoo gama duubaatiin shirjeetiin bakka orgaana kana achi gama seejja. Waanuma kanaan kajeera jaljee. San booda maaliin eegale? Silkii baafadheetiin silkii irratti taphachuu yaa piyaanoo kana gagguufadhee tuttuquu eegale. Osumaan tuttuquu naagaluu eegale silkuma irratti. Dibbee fa'aa waraabbadha gisee barcaan fa'aan jiru. Gisee isaan orgaana isaanii fidatanii maal jaalan immoo dibbee wantaan waraabbadheetiin deema. Manaan dhaqa birqaaneetiin jiran ganama dibbee sanarra banadheetiin baagiraawundiitti haara banadheetiin rumadha akkanatti. Osoon dha'uu keeyyii kana qofa hanga kana amattakkaan irra taa'e. Kun maal jaa yoo nintu qafunoo maal jaa. Kanuma silkii kanarra. Silkii osoo hin taane. Isuma kana. Silkii irra fixe. Silkii irra sirri naagaree muuziqaa hindii fa'aa kanaan dha'a. Waan dhageeffaadhaan caljee godha. Amma keeyyiin kun naa dhufe. Gisee naa dhufe orgaana xiqqaa tokko jira qarshii 800 immoo kana saayiba kiyya tokko bitate. Isarraa fuudheetumaan osumaan lallaalu. Naagaluu eegale wanti kun keeyyiin kun kana qofa amatti akka irra taa'e. San booda mana barnootaa dhaquun qaba. Mana barnootaa dhaquun qaba. Koorsii waan kana fudhachuuf. Deemeetiin mana barnootaa seena. Qarshii 3,000 kafalee baatittii jechuu ji'atti taraa 4 nu barsiisan taraa 4 san sa'aatii 16 yaani baatuma guutuu keessa sa'aatii 16 nu barsiisan. San booda achittiin jechuu hanga takka sirritti baree giseen dhufe muuziqaa Oromoo kanan beeku. Mushkilaan harki kiyya irra ni fiigaa akkaan fadhetti. Harkinis naa wanta jee sirriitti naa deema harki muuziqaa Oromoo kanan beeku. San booda bakkuma barcaa kanarratti hin dhaqee gaafaan as gubbaa dhufu. Xiqqaa sanarratti hin baradheen xiqqaan san jajjabaa gaafaan asirra dhufu na guddate. Fiinni jarjara kun. Na guddate akka malee. Kanin silaa kan xixiqqaa beektaa kanin silaa akkana dha'u mee niin barbaada. San booda jechuun lakkumaan deemuun abdii mana isaa dhaquu eegalee xiqqaa san fudhadhee. Orgaana xiqqaa fa'aa 800 bitame sana. Dhufee gisee san irra maddaa. Abdiin jeemee hin jaan. Osumaan irra dha'uu abdii kunis irratti hedduu. Jeemee numa jaanni. Ana jee jaan. Mee jee haa abdii. Innis jechuudha. Hanga bakki itti na gammachiisee bakki itti mooraalii na keessatti uume. Yaani waan inni yooni nan lallaaqallee. Si sirreessaa deema. Naa sirreessa amma isi dadhabee deemna irraan jiru. Beeki yoo muuziqaa dha'uun beekne yoo orgaana dha'uun beekne nama rabbashta. Fi inni dubbatu kunillee inni dabbara ni jibbaan. Ni jibbaami inni ammoo nama akkasiitii miti fiifuu wanta
qabaame fadhii muuziqaa kana waan qabu jecha Waan keessa darbe sin beeka waan ta'eef namni waan keessa dabarfate tokko gaafa beeke nama hubata. nama hubata sanii osuma akkas jahu gizeen bakka takka balleessa laa akkasii miti hin ta'u abdii akkanumatti hin irratti biraa dhiisa qaba bakka kana gizee laa keeysan barbaadii dirqama halkan guutuu keeysa wajji barbaadaa bulla akkana godhe eessaa sagaafa kan sagurbaan kun maaliif narraa nusne dhumaan jaan maaliif nan dhiisne anno istuudiyoon taane istuudiyoo keessa godhame maaliif asirra godhe naan jaa nu maal laala wanti naa dhufuu dide heelloo dhaa beeyta lolee gizee maayikii kana faa akkanat darbee shiishaa faa waan takka aaree faa jimaa akkana narra darba maali ati sirri dhaye kaanaan jaa san booda Osman anis mana galee xiqqaa sanirra ilaaluu orgaana guddaan nan dhufe. Isee nan dhufe guyyaa duraa jechuun mudannoo dura ganda namaatiin dhaqe. Ganda namaa yaani aruuza tokkoon dalaga jire. Orgaana fideetumaan haa caljee poostara ammaayis ijoollummaa kiyyarraa sodaan qaba. Soduma takka hin qabu. Yoo namni waajee shabaabummaan na jiraame itti kutee nama sana. Caljeetumaan haaya. Gizeen seenee orgaana gubbaa ta'u. Ati kee abbaan orgaana hanga dhufu ati kee deemachi taa'e maal bakka orgaanaati orgaana namaan balleessinii naan jaan. Kataa'uun uummoosi. Warri gurguddaan kan dhufe kaa. Orgaanni balleessitaa yoo hojii ta'e bakka sana maatu si haaya naan jaan. Sanii akkasitti bari isumaa barka orgaana dha'u jaan. Hayyee jeenitti nama gizeen dha'us gaalaal basbas jechaatuma yeroo anaaf dura namarrattis makoruu fayyaa. Walii balleesse boo wanta namaa ombo kanaas itti banee sagaleetti idee walii balleesse inni kophaa deema an kophaan isa diigalee diinee dambalee isaan hojjala deemaa dhabeetaa saayiba kiyyaa osoon orgaanan barin dura saayiba turre innis biyyatti jechuudha waa'ee muuziqaa kanaa hedduu isteeja irratti hedduu wallisuu ture. Innis numa jaa anis isa qofaan danda'a beek gizeen Ni loltaadhaaf jala darbe. na laalaami lallaalini anaan balleessi jira beek lallaalini ati wallisi ammaaf na laaltan sirrittiin si dha'u jira sanii yaa namarratti na faana qaanyeessa maal jee yoo dha'uun beene firraa dhiisa hamaaf Atangas. caljiisii dogoggoru jiraan dogoggorutti hin jiru ammaa isa gubbaa kana sirrittiin beeku beekta sila tiraata gizeen qaqayyaru fireez waan jaamu jira fireez san tuqeetin dha'uun sinarra dirqama beekta osoon fireez hin tuqne faan daddaa gizeen bakka kana tuqe dibbeen na jalaa qayyaramti dibbee biraa faa dhaqa osuma akkasii halaas aare akkamittiin saba namni kun akkamitti dha'uu danda'e akkamitti namni tartiibaan akkasitti muuziqaa kanarraa muuziqaa san seenaa akkamitti danda'a jeeta booda yuutuuba kanaas galee ilaala guyyaa san qaanyoo eegale akkaan fedhattu abdiin muruu waan kana hanga namni na koblee kana anis waan kanarraa baasuun qaba itti dhiiseetumaan mana galee yuutuuba kanaan laala faranjii kanaan laala arabaatiin laala hanga wayyaa afaan ingiliffaatii sirrii naa gala afaan arabaatii sirriitti naasoo afaan oromoo kanaas halkanii guyyaa taa'eetumaan laala nama hundaan laala Muktaar Adeeroos hundanumaan laalaan hafa dhiyaatoo irra guddaa ammaa isa harkaa fi muuziqaa sanii walirra dhageeffadhe laa osuma akkas ta'u abdii hojii walirra abdiin alee injisiin jedhan muuziqaan hedduu naa dhufuu dideessa namni akkamitti walirratti muuziqaa kana hojii wanta ja'a na barsiise hayyee mana abdii faa dhaqeetiin abdii kun orgaana amma kana harkadhee beeka orgaana guddaa harkadhee giseen mana isaa dhaqu muuziqaa kana dhahimee naan ja'a hin dhageeffadhan waan dhaha maal ja'a numaan balleessaa ammaas aboo kana godhe hedduu kana jala dararamee bakka kanaan akkaan ga'u kana godhe noo artistii Abdii Koomiyaadha. Galatoomiyyaa. Hedduu na jala laffee hanga ififadhe osoo hin ta'in waggaa meeqa waggaa 5 beeka. Kan inni orgaana kanatti waggaa itti baradhe jechuudha. Waggaa 5 kana jala laffee bakka kanaan nagee isteejarrallee kana baasa isa. Sitti amanee ni dandeessa jee. Yaa sammuuti yaa silaalee mucaan kun nama ganaa lafaa ol dhufu kaayyoo qaba. Kanaafuu mucaan kun darajaa inni fadhisan gahuu qabaa jee kana jala laffee. Maaliif silaa gaafa san hifadhee jechuudha muuziqaa. Itu ifattee dhaabdee osoo hifadhee dhiise. Yookaan aaree Ammaayis waan inni naan jeesan keeysan barbaadu dhiiseetuma akkuma nama mana keessa barateetti
yooni waan san caljeetu malee bakka kanan gawarra. Irra nu taaluuf qulfisa. Irra naaf nu taalu. Badiin tokko hin danda'amu. Dabruuf ni aara beete. Aaree killi jaa keessatti hin argami. Mee hottu mee achi deemee gamana deeme. Mafete hoggaan jetti qashomma. Akkasii amma baay'ee professional ta'ee jira. Amma fidee hoggaan jeetti inni gammada bakka inni hoggaan jellisi. Keessattii fa'a. Harkatti hin dha'u jechuun kabar hin daaku bar qalbii mee barbaati suutee jee. Amalee isaa eegaatuma. Irchaatumaan suutee jechaa hoggaan ni fide hoggaan hin jee. Ija suutee jeetiin irra deebisee laaffisee harkarra kaayaa kottu jeeni san booda ammarra jirjirsi jaa. Osuma jiru mucaan ammaas waan hin tukuureef sirba tokko dhugaadha akkuma inni jeesan. Sirba afaan Oromoo hin beeku. Sirba arra sirba kana Hacaaluu irraa kana Ataami irraa kana Aadam Haaruun irraa kana Khadiir Sa'iid irraa kana. Shaakalii bultii. Sirba torbaan itti kanna sirba hangana fixiiti waa takka irruu takka ittiin arkin naa kottu. Dalagee Facebook ana sirga maal irruu keessatti agartee miseenjeraan natti erga. Hin dhaggeeffadhaa fi asii fi asitti yoo irruu harkittiin himaa yoo irruu nagarree ammoo karaa fiddeeti jabaadhu waa hin jaan. Amma achirratti osoo deemnu bakka meejaraa sanirratti qashommaas galuu fididee bakka meejaraa sunillee tooftaan itti deeman asumarra jirti. Qulfiin isaan galumarra jirti barbaadiin jaan. Inni tiraanispoos jaanii waan takka ta'a asirraan barbaadan takkaa jira. San barbaadu ture. Siigalee san barbaade laa achiin barbaadinii asumaa fi asidduu jirti qulfiin addunyaa tana guutuudha. Asagalee. Hanguma kanarra jirti. Sagalee kana orgaanni kun sagalee gosa 20 takka qaba beektaa. Akka gitaaraatiin gitaarri gosa 36 qaba. Kun ammoo 20 takka. Takkaa ilaanga 12 negatiivaa fi takkaa ilaanga 12 positiiva qaba. Gaafa san yeroo san hin beekan. Giseenni gabbuu sinuma jaa teemboo faan gabbuu isaa. Teemboo dhayicha dibbee. Kana faan gabbuu. Meejira gabbuu akkas godha. Ati fiidhuu dandeessaa? Ani moo. Yaadaan. Fite. Okay. Akkittiin nan dabartu akkasii sa'o dheereessine. Akkasii keessatti isa dinqisiifachuu kanan barbaadu barachuudhaa fi mee sirboottan shaakaluu qabu naaf erginaan jedha. Nan ergaa fi shaakaleetuma bilcheesse waan sanarraa tokko naambisin hojjeta. Akkasii daawwattoota Forex Entertainment egaa akkuma beekamu weellisaa Abdii Koomiyaa wajjin turtii bareedaasaa taasisaa turre akkasumas immoo kiiboordistii keenya wajjiniinis waan keessa dabarfate hundasaa nutti himaniiti jiru. Sadeechaa obboleeyyan keenya qaqqaalii fi gaarii orgaanistiin keenya jabaan keegaree baruu jalaa ol deemaa jiru kana orgaanistii fuula duraa bakka guddaa ga'e jennee abdannu obboleessa keenya Aarif kana sagantaa aruuza garaagaraatii fi akkasumatti sagantaa ayyaanota garaagaraa bashannana qophiilee bashannansiiftuu garaagaraa irratti isin wajji hirmaatee obboleessi keenya haala gaariidhaan isin wajji dalaguudhaaf fuula duraa qophiidhaan lakkoofsa biraatis karaa intarteementiin wanitaatiin gara keenyaanis karaa lakkoofsa isaatiin dastuuraan akkasumatti gara kootiinis isaaqiinis argachuu ni dandeessanii akkasuma gara kiyyaallee argachuu ni dandeessanii isin bashannansiisaa fi kiiboordistiin keessan hanga kaayiroo keessa jirtanitti qophiidha. Aarifi jennaa gaggeessaa obboleessa keenyaa kanallee haa shabbaa goonee haa shabbaa. Forex jechuudha. Bakka hunda waan namni hedduu ilaalu. As gubbaan nama tokkoon galatoofadha. Galateeffadhu. Abdii Koomiyaa jalaan jechuudha. Gizee Abdii Koomiyaa faan hin jirre inni bultii horee jechuun ilmaan horee. Mana gizee ta'u gizee hundarra bashee jechuudhaan namaan takka gizee biraan dhaquu jira. Aammee jaaniini inni sanis jechuudha hedduu nama jabaadha. Nama san hedduu nama na jala lafee nama akka shaggooyyee warra yeroo sanan baadiyyaa jaanii amma gaa muuziqaa Oromoo kana ka duru kana
Baadiyyaa. Baadiyyaatiin jiru ture. Yaa san hundee jechuudha takka takkaas irra naa ba'u ture isa. Innis iddoo galatoomu jaa nama jabaadha. Akkasii itti uffadha. Galatoomii asumaan waamee. Galatoomee hedduu takka Akkasii bakka gaazexeessaatiin bu'ee naan jettee. Sagantaa keenya jala fudhateeti jira. Tu sagantaa kana bakka si buufanne iyyuu baay'ee bareedaadha. Egaan daawwattoota keenya mee sirba sagantaa keenya xumurreeti jirra waan ta'eef sirba tokko mee gaggabaabsinee yaalli sagantaa keenya xumurra waan ta'eef gara sirbaatti haa dabarfannu. Abdii Koomiyaa sirba tokkoon nu bashannansiisa jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota Forex Entertainment erga reefa eegalerraa hanga ammatti akka bashannanaa gammadaa bu'aaraa fi akkasuma immoo bu'aa bayii artistii keenya Abdii Koomiyaa irraa qoodamaa jirtan abdii isinirraa qabna. Mee abdii keenya waan tanaatu hafee jettu mana kanatti jibaasi maaliif nurraa baqatte amma immoo nutti as deebitamu isin deebitu. Wallaahi gaa waan na baqachiise gartee amma gaaraarallee jenne sirbi gaaraaraa fakkaatu kuni naaraarsaa jenne. Naraaramne baramma. Yoo araaramu. Akkasii moo. Araaramtanii reema. Ayyee gaa taamma booda maal irraa barbaaddanii Abdii Koomiyaa irraa maal barbaaddanii ergaa akkam barbaaddanii Sirba akkamii barbaaddanii? sirba akkamii barbaaddanii komeedii akkam barbaaddanii isiniif jiraamina inni kun isin maal gootan Yaada keessan qooddachuu. yaada keessan isinirraa fudhatee waan isin feetan hertibiitii ta'e tasaa tasii dhaggeeffatee maal dhaloonni amma akka fedhu nama qopheessuu danda'u isiniif hin jiraa inshaallah fuula dura nu birallee bashbashii hin gaafatinaa. Badale anundalale hireto sumandabale yantale sumandabale garanko dide simale boka beti bareni ada chocolata bareni ada innaga innada la kholi khamati khaganda mati walid debila chufula dira Akkas. Ate waan jettu ni qabda. laan wanti ni jiru. Namni kana daawwachuu jiru. Hedduu haa galatooman. Isinillee jechuudha hedduu galatoomaa isin ofeeruu fayyisaniif. Hayyee. Ayyee. Egaan daawwattoota keenya sagantaan har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii YouTube chaanalii keenya subscribe akkasumas like share gochuu hin dagatina yaada keessan gara koomentiitiin akkasumas karaa lakkoofsa bilbila keenyaatiin yaada qabdanu nu biraan dhaqqabsiisuu dandeessu biyya kana keessatti haa ta'u biyya biraattis haa ta'u keessummaa kana nama kana qabadhaa nuuf kottaa warra nama kana qabadhaa nuuf kottaa kan jettan yoo jiraate qabannee isiniif dhiyaanna koomentii keessatti yaada nuu kennaas niin jenna sagantaan har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture turtii gaarii.